mallattoo cirracha kalee qabaatu ufi beeytuu fi furmaata isaa. Mallattoon isaa tokkoffaan wajaa'un shadiidun fi sulbi, duydatu akka malee si dhukkuba ilaa jaanibayni, gara moggaa kalee lamaaniititti. Waxtibaasul baxni, garatu si dhukkuba. Waxasrul bawli, fincaantu si qabama. Wasiqalul kulaa, kaleenillee sitti ulfaatti. Walkarbu si cinqiti waytaraftu. Wattamaddu si hiixachiifti. Walacaana bakka rifeensi qaama saalaa gubbaan irra margusanillee akka malee si cinqa si dhukkuba. Dhibeen kun yoo sirra turee jedhe ittasala alwajaa'icu ilaa biida, gara cidhaanillee dabree si dhukkuba. Wakhidar fi rijli, miilan lamaanillee si hadoocha. Furmaanni isaa dawaa zaa'afaraan jedhamu kana maankaa sukkaaraa gimmaasha fuutee akka shaayitti dhuguudhaan hedduu tokko mujarraba. Ka ammayyaa yoo barbaadde ammoo rawutinis kan jedhamu kana ji'a tokko fayyadamtaa. Akka ajaa'ibaa kanatti tubboo fincaanillee babbana hedduu si fayyada. Guyyatti firee takka takka garaa qullatti fudhatta yeroo 3.